Egaa daawwattoota keenya egaa baadiyyaa warra bilisummaa jirra. Mee amma birraadha. Waqtiin kun birraadha. Birraa keessatti egaa waa hedduu asheenni illee gara gahuutti deemaa jira. Baay'ee namatti tola. Qilleensi illee jira. Biqiloonni naannoo baay'ee qilleensa isaa wajjin namatti tola waan ta'eef baadiyyaa kanaa tokko tokko jechuudha. Akka naannoo keenyatti maaltu akka jirullee isin agarsiifna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Oliifan illee jira. Oliifan illee fataa jedhee jira. Kanaaf egaa mee turtiin keessan numa waliin haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma duraa isiniif ibsuu yaallee amma kan argamnu qe'ee baadiyyaatti. Qe'een baadiyyaa immoo maal akka fakkaatu namoota baadiyyaatti dhalatanii guddataniif haaraa miti. Baadiyyaan immoo dachee baay'ee haalli qilleensaa isaa kan namatti tolu, wantoonni uumamaa mukkeen bu'aa bahiin lafaallee isuma dhugaa ijaaf qalbiitti kan namatti toludha. Baadiyyaan miidhagduudha. Namoota baay'ee keenyaaf iddoo dhaloota keenyaati. Egaa wanti hunduu haala duriirraallee jijjiiramee bakka jireenyi baadiyyaa baay'ee haalota duriirraa kan fooyya'edha. Akkaataan ijaarsa manaa, ijaarsi dallaawwanii, eegumsi naannoo wanti hedduun baadiyyaa keessatti dur akka gadaanaatti illee wanti ilaalamu hundi jijjiirame. Jireenyi baadiyyaa baay'ee fooyya'ee lafaa ibsaan hin geenye gahee karaanis uummanni baadiyyaa tattaaffisaatiin illee karaa baafatee buusiiwwan maallaqa garaagaraa walitti fideellee daandii baafatee wanti magaalatti argamu baadiyyaatti ni argama. Caalumattuu immoo wantoonni uumamaa ta'an baadiyyaa kan miidhagsan sirriitti jiru. Haalli qilleensaa akkuma isiniif kaasuu yaalee keessumaa amma waqtii birraa waan ta'eef hedduu kan namatti toludha. Nutis kanumaaf keessa meeshaashaa jennee qe'ee baadiyyaa kana daawwachuudhaaf gara qe'ee keenyaatti argamna. Qe'een kun kan keenyadha. Kana jechuun warra bilisummaa jechuudha. Kan warra boonettis hin darbina walirraa fagoo miti. Amma haala qe'een baadiyyaa maal akka fakkaatan isin daawwachiisee booda gara sanattis isin geessaa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin bu'aa. Viidiyoo kana daawwadhaa, sheer godhaa, nu jajjabeessaa, nu wajjin hin ta'a. Egaa daawwattoota keenya qe'ee kana wantoonni barbaachisan hedduutu jira. Kunillee kunoo amma meeshaalee dhugaatiin keessaa xumuramanidha. Gara alaatti argamu isaan kun mana keessaa gara alaatti. Gara mana keessas baay'ee isaaniitu jira kan dhugaatii of keessaa qabanii. Suuqiin illee hin jira. Meeshaalee tokko tokko isin agarsiisaa. Manni dhugaatiillee inni kun kan keessummaarraa adda kan ta'e as jira. Mee gara keessatti ol seennee walumaan daawwanna. Egaa daawwattoota keenya amma suuqii keessatti argama. Bakkuma amma egaa isin daawwachiisu jalqabeen jira. Suuqiin illee jira isiniin jechuudha fi haala kana fakkaatuun wantoonni barbaachisan magaalaarraa gara baadiyyaatti geejjibsiifamanii kunoo wantoonni barbaachisan hundi akka argaman isin daawwachiisan jira. Isin nu duukaa bu'aa. Egaa daawwattoota keenya ammallee daawwannaan keenya kan itti fufedha. Egaa qe'een baadiyyaa maal akka fakkaattu ammallee isin agarsiisan jira. Daawwadhaa. Amma dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin bu'aa. Wantoota biraallee kan isinitti agarsiisu hedduutu jira. Isin na wajjin ta'a. Daawwattoota keenya egaa baadiyyaa keessatti ammallee namnii fi horiin mana tokko keessatti hin galanii. Kun immoo mana horiidhaaf qophaa'edha. Horiin loon baadiyyaatti kunoo kophaatti mana adda ta'e qabu. Kunis kan isaan itti galanidha. Kana isin daawwachiisuuf fedha. Ammallee akkuma itti fufeetti jira daawwannaan keenya. Nu duukaa bu'aa. Kuni amma viidiyoo irratti argaa jirtan kun immoo raafuudha. Raafuu jedhama. Namoonni baay'een keessan hin beektu. Inni kun amma irraa nyaatamee dhume. Fakkeenyaaf yeroo isaatti raafuun kun itti fayyadamaa turanii amma immoo gara daraaree kunoo gara faayidaa biraatti deemaa jechuudha. Daraaree firii buufatee tajaajila biraa kenna. Ammallee isin daawwachiisaa jira. Daawwadhaa.
Inni kun immoo raafuu gosa biraadha. Haala kanaan qophaa'ee jira nyaataaf. Kana caala gaafa inni baala babal'atee kanarra gurguddina isaa dabalee nyaataaf itti fayyadamu. Haala kana fakkaatuun innillee qophaa'aa jira. Warqeellee isin daawwachiisan jira daawwattoota keenya. Baadiyyaan waqtii kana baay'ee namatti tola. Magariisummaan ishee ajaa'iba. Ilaalaa ijaaf qalbiitti namatti tola. Nu duuka bu'aan isiniin jedha. Ammallee isin daawwachiisan jiran daawwannaan keenya ittuma fufa. Daawwattoota keenya ammas daawwannaan keenya akkuma itti fufetti jira. Baadiyyaa kunillee raafuu gosa garaagaraatu jira. Raafuun kun baadiyyaa wantumti hin jirre hin jiru. Dhugaa isiniin jechuu fi akkuma argaa jirtan qaaraan illee jira. Qaaraan kun kaanirraa adda kan ta'e baadiyyaa keessatti baay'ee jaalatamaadha. Gara magaalaatti illee gaafa geeffame gatiin isaa qaaliidha. Namoonni beektan ni jirtu. Ammallee daawwannaan keenya itti fufee jira. Booneen illee kunoo raafuu kanaan kajeelte fakkaata gurrachuuf dhaabbattee jirti. Kunoo daawwadhaa ni mul'ata. Laalaa sirriitti. Egaa daawwattoota keenya waanuma fuula koo dura jiru qofan isinitti agarsiisa. Wantoonni viidiyoo waraabetu naan ga'u isaatiin naan ga'u hunda nan waraaba yoon jedhee kan amma booneen qaqqabachaa jirtu kun immoo baay'ee urgaa. Isuma dhugaa yoo harkaan tuqaan fooliin isaallee baay'ee kan namatti toludha. Waxii yookiin ittoo afaan oromootiin ittoo jedhamu gosa garaa garaatti dabalamee yeroo jedhu nyaata baay'ee urgeessaa. Kan biraa immoo barbareen isa of keessaa qabu urgaansaa ajaa'iba. Nu biratti maxibashaa jedhama. Naannoo biraatti maal akka jedhamu beeku. Afaan Amaaraaf Oromoodhaan illee yeroo baay'ee akkuma tokkotti waamama maxibashaa jedhama. Isin biratti maal akka jedhamu isin ni beektu. Baay'ee urgaa, baay'ee waan ajaa'ibaati. Waan fuula koo dura jiruun isin agarsiisa. Ammallee daawwannaan ittuma fufa. Daawwattoota keenya egaa baadiyyaan waanuma ajaa'ibaati. Wanti hin qabne hin jiru. Amma kan argaa jirtan gaagura kanniisaati. Dammillee ni jira jechuudha. Inni kun ammaaf naaf dura kan jirullee lamaan tokko mul'ata. Bakka biraa jira. Isallee isin daawwachiisa. Haala kanaan baadiyyaan waan baay'ee qabdi. Dhugaa isinitti himuu fi jireenyi baadiyyaa baay'ee kan namatti toludha. Kana jechuun yoo namni dammaqee irratti hojjetee wantoota magaalaa jira jennee yaadnu achitti hawwinu gara kanatti dhiyeessinee waan kam hojjechuu hin dandeenya. Waan dabalataa hedduu qabeenya uumamaa baay'ee waan qabduuf baadiyyaan jireenyaaf baay'ee mijattuudha. Kun haala kana fakkaatuun kanniisa gaagura mala aadaatiin kan qophaa'udha. Inni kun mala aadaatiin kan dammi horsiifamudha. Kanniisti horsiifamudha. Akka haala kana fakkaatuun dammeessa. Kabajamtoota daawwattoota keenya mee ilaalaa baadiyyaan maal akka fakkaattu yeroo kana akkamitti akka isheen miidhagdu ilaalaa. Haala kana fakkaatuun midhaan baay'een daddaraaree jira. Innillee gara asheetatti deemaa jechuudha. Baay'een isaa kana fakkaata baadiyyaan akka ilaaltaniif yeroo keessa deeman immoo kun isin viidiyoo irratti kaan keessan viidiyoo irratti ilaaltu nuti qaaman keessa jirra. Hedduu namatti tola. Kun haala kana fakkaatuun bashannanaa daawwachaa jirra. Wajjin daawwadhaan kun immoo warqee jedhama. Caalatti garri kunillee xixiqqaadha. Warqeen kun immoo nyaata baay'ee beekamaa yeroo hongeetti yeroo rakkinaatti kan uummata keenyaa otoo hin badin tajaajiludha. Yeroo wanti biraa qaala'ee rakkoo guddaa uumu inni kun haala salphaa ta'een hin badu. Nyaata baay'ee beekamaa qoccoo jedhama afaan Amaariffaatiin namni hin beekne hin jirtanii gara magaalaatti bullaan irraa hojjetama gara magaalaatti geeffamee hoteela garaagaraatti kan eenyu kennuudha. Sadarkaa biyya alaatti illee ergamee yaa bakka akka walii galaatti waan baay'ee ta'aa jira. Isa kanaadha qoccoo jedhama yookiin warqee gara baadiyyaa keessatti namoonni baay'een keessanii hin beektu. Isa kanaadha. Egaa boonee fi mucicha boonee waliin jiru kana baay'umatti tole fakkaata. Haala kanaan isaan illee afaan adeemanii daawwannaa taasisaa jiru. Booneenis magaalaa waan jiraattuuf baadiyyaan kun amma baay'ee itti toleera. Haaraatti ta'eeti. Bashannanaa jirra. Kunoo warqee keessatti argamna amma immoodha. Warqeenis kunoo inni gugurdaan isaa kana fakkaata. Gugurdaa sadarkaa garaa garaa qaba jechuudha. Kan gahee fakkeenyaaf yeroo buqqisanii eenyuudhaaf qopheessuu ga'anitti kan dhiyaatillee
ni jira. Hanama keessuma keessaa muraasa isin agarsiisee kanaa oliidha kan argamu bal'aadhaan xumuramu daawwatameeti. Daawwattoota keenya hanga xumura viidiyoo kanatti waan waliin taatanii fi baay'ee isin jaalanna, baay'ee isin galateeffannaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti fayyaa nu ta'a. Guddaa galatooma. Viidiyoo kana immoo laayik, sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa, waliin hojjanna.